بقى يا أبا مناك يكرفون درا أنسين جالت نلوب ويسوا بيه ساجرتات والله لازم نمي ينتي والفودا أتفتين نفوتو لبوكو أنسي أدي كيتين دمهي يعني كينا دماسي يعني كينا غلغوليسي بوي لبو وياتا كانين هيرو مامي guys وياتا كانين هيرو مامي المال هيرو مانا فوي كافنا ميوندي أسلين جارتيسا كنا قد فوتوكا ريدينا كسيتي ورينا بيكو لفجلا فوتوكا أني جارتيساني فوداني كنت فاتي يمي فيديو نورا بنانجران إيش كنت أسني ورابا مالي قدرني ورابا كاني ورابا هاي كنت انتاني كناك إيش أرجعتي ولا أن بقى يا دانك جبي تن بقى وما بقى ريدينا كانت أمتي أسرج إمسي فوتوكا أصلين مسينا كنت حبيبتي جلان أبابو ما الفكاتو كنا أنا إنو في كنا أورو إني لما لا درك أنا إنو ما في قرا أكنا سلافو لساكنا ديك أبي أبا منا قوتي وجكاسا والله يقولوا لا كسارة أمر والله كسارة يا أبا منا كي يكرموتنا إنكسر بالي يوم نبيتو بالي ميتام ناقول أتي لتنكرا جارسك يكرفون درا أنفتون كي قباه ببريدي أملك أبيتينك يا جارسك يكرفون درا تتولا والله جن سرقين ما تتولا والله أني ماكي إجازي كسلالي إده سبب يا إنوان ما يتجمر كنيون تشيل جند زيت همرالة جند إمبارد ديكارو إمبارد ديجي نما ميكابين الرابريدو نما ميكابين مالي بريدو ها زمت أنا لالين والله العظيم ورب الكعبة ربي أمري جرى إيرس أني إجولة أكاسي ودعتي تاني والجالتاني والفوتانو نتي تولاني بقى نجمت تيسان سيقالي والله نقول يقول دس ميل دواب تعالى تنزاو رومانسي دندو كم فتني بس زيز رومانسي لو دال بيتوست يعني ما له سنية إني ندزين بالا غنيا لوربو والله الرومانسي بربادة غيرو جزين لا أستاذة كانت تنجني ربي أستاذة تجيسين أنكنين والله كني صدق ويا بابنا اسمه جرتا لبو waggaa 12 guutuu biyya arabaa hojjattee wanta mucayyoo kana mudate seenaa mucayyoo kana sanuu haadha isheetiif abbaa isheetiin dhiibban akkamii akka shirra qaqqabe hundi keessan igranyaa miidiyaarra deemati seenaa obboleettii kana dhaggeeffadhaa wanta baay'ee nama gaddisiisu dhugaa waaqayyoo inde obboloonni shamarranii biyya arabaa keessatti argamtaa warreen dhufuudhaaf illee yaada qabdan deemaa dhaggeeffadhaa barumsa guddaa isiniif ta'a waan ta'eef jechuudha biyya arabaatti umna shii fixxee umurii shii ijoollummaa fixxee qaama shiitiif bifa shii hundayyuu gadhiistee hojjattee galeen itti jiraadha jettee gaafa shii yaaddee gara biyyaa galtu sumuni tokko hin qabdu wanta kana keessaa qabeenyati qabdu hin jiru maallaqni ati nutti ergaallee turte hin jiru mana kana ofii kootii fi midhaan gurguree horii gurguree ijaarradhe waan tokko hin qabdu jedhaniin mucayyoon kun dhalattuu salaalee fi ijjeteedha jedhamaati jetteeti kan ishiin dubbatte dhugaa waaqayyo seenaa ishii wajjin nan bu'aa dhaggeeffadhee jechuudha. Shamarran nuti shamarran biyya arabaa keessa hojjannu firan qabnu guutumaan guututti jechuudha. Haadha abbaa obboleessa obboleettii lammi gonkum faayidaa barbaadan nurraa argatan taananii araba geetaa bayyesuusim jarri kun garuu mucayyoo kanaaf haadhaaf abbaayyoo ta'uun na shakkisiise. Akka ishiin biyya galteen qabeenya ishii kana ishiirra tursiisuudhaaf jecha akka ishiin daddaftee maqaa kootti naaf zoorsaa hin jenneenii fi kana booda bultii ijaarrachuu qabda eerumuu qabda jedhanii daddafanii nama ishiidhaaf hin taanetti qabanii eerumsiisan. Eerumtee mucayyoo kanaaf gaalli sababan taaneef deebitee isaan birattidha kan ishiin deesse. Deessee araasiidhaan osoo jirtu mana ofii ishiitii ijaarratte keessa osoo ciistee jirtu manichi sababa maqaa abbaatiin jiruu fi bayi omaan qabdu qabeenya kana keessa bayitii iddoo barbaadde jiraadhu jedhanii birrii 1,000 kennanii fi ofirraa ari'anii jechuudha. Haatii fi abbaan
dadhabbii ishii waggaa 12 humna isheetii fi ijoollummaa ishii fixee ijaarratte keessa alatti ari'atanii dhukkuba meeqarra buutee ilmoon ishii jalaa dhukkubsate gaafa ishiin xiqqoo ishii sammuu ishiitti deebitee abbaa gadaatiin seeraan kassastee hundumtuu murteessee fi kashimti jedhee abbaan ammallee ittiin mormaatidha kan jiru jechuudha. Yeroo gaazexeessichi bilbiluufitti ilmoo kee akkamitti akkana gootee sanuyyuu ati qeesii taatee jedhee gaafatutti waa'ee isaa hin barbaadu jedhee irratti cufe gurra irratti jechuudha gaazexeessiticha irratti. Aara baggeetaa sin bara akkamii keessa jirra bara abbaanii fi haati ilmoo irratti diina ta'an. Sanuyyuu qabeenyicha immoon yeroo mucayyoon dhiibaan irratti galchitee ishiidhaan murtaa'uudha jedhutti haati anaafillee naaf mala qabeenyi kun qabeenya abbaa manaa kootii kan wajjin ijaarrannee itti dhufne waan ta'eef ani sarraa adda ba'uun barbaada jettee sobanii adda ba'uu yookittii fi samaanaa diiganii seera murteeffatanii haatillee dhaabattee ganaa qabeenya ilmoo ishiitiin falmaa jirti jechuudha. Ara shamarran keenya dhugaa waaqayyoo nama tokko namoonni warreen biyya arabaa keessatti argamtan haadha kootii abbaa kootii maqaa isaaniitiin naaf haa bitanii boru galeen itti jijjiiramaa yookittiif boru naaf sirreessanii na eegu jettanii umurii keessaniif fixinaa biyya arabaa keessatti. Yoo isiniif danda'ame maallaqa keessan maqaa keessaniin akkaawuntii keessan irra kaawwadhaa. Yoo isiniif danda'ame bakka hojjettanii ji'a tokkos yookittiif torbee 2 eeyyama fudhadhaatii deema maqaa keessaniin godhadhaa. Wanta godhattan malee bara kana keessa aatis abbaanis obboleetti wanti jedhamu jiru jechuudha. Shamarran biyya arabaatiif firan qabdu shamarran biyya arabaa baay'ee wanta nama gaddisiisu guutuu isaa deematee dhaggeeffadhaa dhugaa waaqayyoo. Aara baggeetaa biyyeessuusin bara akkamii keessa jira? የእያንዳንዳችን ጉድ ቢወጣ የእያንዳንዳችን ጓዳ ቢጠና የሽታው ግማት ሰው ይገድል ነበረ። በአንድ መስመር ብቻ ተጉዛችሁ እዚህ የደረሳችሁ ይመስል በስንት የጨቀየ መንገድ ውስጥ በስንት አስቀያሚ መንገድ ውስጥ አልፋችሁ እዚህ እንዳልደረሳችሁ ዛሬ እንደ ንጹህ ሰው ላይ እጃችሁን ተጠቁማላችሁ። ቁጭ ብላችሁ ታወራላችሁ። የእናንተ ጉድ ስላልወጣ ደግነቱ በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም ይቆያል እንጂ ዛሬ ሌላ ላይ የተጠቀምካት ጣት ነገ ወደ አንተ ትዞራለች። እንዳልኩ በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም። ዛሬ የዘራኸው ነው ነገ የምታጭደው። አንተ ባታጭድ ልጅህ ያጭድልሃል። ዛሬ የገነባኸውን ህይወት ነው ነገ የምትኖረው ልጅህም የሚኖረው። ስለዚህ አድቡ። ሁላችንም የሆነ ነገር ውስጥ ዘግጠን ነበር። በእግዚአብሔር ፍቃድ ወጥተናል። ሰው ደግሞ ትላንትናውን አይደለም ዛሬ ሌላ ሰው ነው። የትላንትናው ማንነት ልክ እንደ ስሙ የትላንት ነው። ዛሬን አይወክለው። በነበር ቢሆን ስንት የነበሩ ነገሮች አሉ መሰላችሁ። እና የግል ጥላቻችሁን በሆነ አጋጣሚ በወጣው ጉድ አሳባችሁ አትጠቀሙበት። በልክ አድርጉት። ሲጀመር ሰውን የሚጠላ ሰው ጤነኝነቱ ራሱ ያሳስበኛል። ራሱን መውደዱ ያሳስበኛል። ምክንያቱም ራሱን የሚወድ ሰው በስሜት አይነዳም። ስሜቱን ይነዳዋል እንጂ እንደዚህ ስሜት እየነዳህ ወጣ አፍህን የምትከፍት ከሆነ ራስህን አደጋ ላይ ትጥላለህ። በሰው ዘንድ ትወርዳለህ፣ ትቀላለህ። ያ ማለት ደግሞ ራስህን አትወድም ማለት ነው። ስለዚህ ጻድቅ የሆናችሁ ይመስል ንጹህ የሆናችሁ ይመስል ሰው ላይ እጃችሁን አትጠቁሙ። ጊዜ ደግሞ ጌታ ነው። ዛሬ እጃችሁን የጠቆማችሁበት ይጥፋ፣ ይሞት፣ ይሰቀል፣ ይወገድ ያላችሁት ሰውዬ ነገ የእናንተ ፈላጭ ቆራጭ ሊሆን ይችላል። ቦታ ልትቀያየሩ ትችላላችሁ። እና አድቡ፣ አስቡ ስታወሩ። በተለይ ልጆች እያላችሁ ወጥታችሁ የምታወሩ ሰዎች የልጆቻችሁን የነገ ህይወት እየሰራችሁላቸው ነው። ዛሬ የሰራችሁትን ነው እነሱ ነገ የሚኖሩት። ሌላ ከየትም የሚመጣ ታሪክ የለም። የእናንተ ጉድ ስላልወጣ ንጹህ ናችሁ ማለት አይደለም። ሁላችንም የሆነ ባግራውንድ አለን ጥለን የመጣ ነው። ማንም ያልሰማው እኛና ፈጣሪ ብቻ የምናውቀው የወጣ ይሆን ግን ምን ነው ይሳኔ እንደዚህ ባላልኩም የሚያስብሉ